Yooya ashama arkafune kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii kan sadarkaa idileetti argamtan welcome walitti deebinee jirra qoqqobbiin yeroo dheeraadhaaf gama fuula Facebookaatiin nu guriin irra kaa'amee ture amma gura jalaa bilisa baanee yaada waliif dabarsuu fi akkasumas hubannoo walii kennuudhaaf gama peejii kijaatiin dhufee jira welcome isin jechuu barbaada. Kanatti aansee dhimmoonni guyyaa har'aa kanaa irraa mari'annuu fi irraa dubbannu kan sabni keenya uummanni keenya odoo irraan dubbatiin akkuma laaftutti akkuma laayyootti ilaaluudhaan bira darbaa jiru waan argaa fi dhagaa jirruuf dirqama natti ta'ee dhufe jechuudha. Dirqama kiyya kana baachuudhaan dhufe jechuudha. Dhimmi inni jalqabaa dhimma ajjeechaa jumlaa abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu irratti gochi kanneessaa gara jabinaan qaamni mootummaa biltsiginnaa jedhamu uummata keenya irratti raawwate maal fakkaata qaama kamtu raawwate ka jedhuu fi dhimmi sun biyya keessa sadarkaa mootummaattii fi sadarkaa uummata keenyatti bifa kamiin ilaalamaa jira ka jedhu kan ilaallu ta'a. Inni lammataa ammoo hattoonni lama wal lolanii hattoota lamatu wal dhabe hattoonni lama wal dhaban kun maal irratti wal dhaban achi booda hoo eega dubbii isaanii fuudhanii gama miidiyaa hawaasa irratti baasanii hawaasa biraan gahan booda ammoo dubbii keenya keessoo keenyatti fixannee jirra ka jedhu kana uummanni keenya akkamitti ilaalaa jira akkamitti hubachuudha qabna ka jedhullee wal hubachiisnaa. Inni qabxii kiyya ka sadaffaa ammoo dhimma waliigaltee komishinii waliigaltee biyyoolessaa hundeeffamu irratti paarlaamaan yookaan manni marii bakka bu'oota uummataaf sagalee guutuudhaan raggaasise uummanni keenya quba qaba hagam takka quba qabdan. Dhimmi kun dhimma maaliti siyaasa maal of keessaa qaba siyaasa keenyaafis haa ta'uutii nageenyaa fi tasgabbii biyya saniitii fi furmaata nageenyaa biyyattii Itoophiyaa fi dhimma saba uummata keenyaatiif kallattii akkamiitu kahamuu qaba maal fakkaata ka jedhu sanis kan ilaallu ta'a jechuudha. Walumaa galatti kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii akkuma hundi keessan dhageettan akkuma hundi keenya beeynutti abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu ilmaan Oromoodhaa Karrayyuu jumlaadhaan bakka tokkotti rashananii ajjeesanii guyyoota hedduudhaaf reeffi isaanii sun akka gartee hin awwaalamneef mootummaan maatiis firas irraa dhoggaa ture. Ajjeechaa kana qaamni raawwate qaama mootummaa biltsiginnaa ta'uu fi poolisii ajaja poolisii komishinerii mootummaa naannoo Oromiyaatiin ajaja isaatiin ta'uu Araarsaa Mardaasaa jechuudha. Qaamni biltsiginnaa ta'e warri qaamni kun taa'ee danda'a fa'aa jennuuti qaamni mana marii bakka bu'oota uummataa keessa jiran namoota amma akka tarakaa fa'aa jechuu dandeenya. Dubbii jirtu dhugaa jirtu haqa jirtu gadi baasanii jiranii garuu miidiyaaleen adda addaa qaama mootummaa yeroo bilbilanii qulqulleeffatan ajjeechaa jumlaa san kan raawwate shaneedhaa jedhan. Garuu akka shaneen ta'in akka shaneen gochisan keessaa harka hin qabaanne ifaan ifatti qaamni mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu dhibbatti raggaasisee jira amanee jira jechuudha. Poostii taa'ee danda'a kan jalqaballee ala shanee warra Shimallis Abdiisaa fa'aa guruppii isaan addaan walolaa jiran kana isaanillee argama shanee jedhanii itti maxxansanii akka isaan ajjeesan fi qaamni sun warroonni ilmaan Oromootii fi abbootiin gadaa ajjeefaman sun hariiroo fi walitti hidhata qaama isaan shanee jedhaniin yookaan waraana bilisummaa Oromootiin akka walitti hin qabne amananii jiranii jechuudha. Ifaan ifatti jechuudha. Yeroo kana jennu uummanni keenya sabni Oromoo bal'aan daasbooraan biyya alaa jiruu fi ka biyya keessa jirru obboloota kee ka jumlaan ajjeefame kana qaamni ajjeese namni paarlaamaa biyyattii keessa jiru namni aangawoota mootummaa ol aanoo ta'an gurguddoon ajjeechaa kana keessa mootummaan harka qabaachuu ragaa wajjin evidensii wajjin sii fidanii Facebook irra taa'anii miidiyaa irra taa'anii si dubbatan. Mootummaan ajjeesuu amanamee jira. Erga mootummaan abbaa irree kun mootummaan Abiyyi qaamni fedhaa ta'u qaamni hoggansa poolisii komishinii olaanaatiin raawwatame ta'e ajaja isaatiin erga raawwatame ta'e maaliif to'annoo jala hin oolle maaliif seeratti hin dhiyaanne naa qabadhaa qabxii tana namni tokko yakka malee biyya san keessatti ni dhamaatu hayyoottan keenya yakka tokkoon alatti dhaman garuu odoo yakka tokkoon dalagin ragaa sobaa itti sassaabaa jiran. Araarsaa Mardaasaa maqaa isaa yaamanii miidiyaarra barreessanii dubbatanii gocha kana keessaa akka harka qabu kaadireen biltsiginnaa kaabineen
warroota isaaniif lallaban ka durgoo nyaatan aktiivistoota ofiin jedhanii of yaaman hundi isaanii ragaa irratti baanii jiran jechuudha. Nama rakka yakka raawwate kan ajaja olaanaa dabarse kan silaa har'aan tana seeratti dhiyaachuudha qabu to'annoo jala oole gaaf to'annoo jala oolu qorannoo yakkaa itti gaafatamuu fi manni murtii ragaa biraan barbaadu. Namni Tanakaa fa'aaf Taayyee fa'aaf information kenne hin beekama. Warra lamaan ajjechaa du'a namoota 16 irraa hafan jedhamanii baay'isooyi basaqaa jechuun naannoo Karrayyuu keessatti ni beekama. Mataaraa jechuun bishaan basaqaa namni hin beekne jirtanii bishaan magaalaa Mataaraa keessa jiruu fi bosonni naannoo san jiru basaqaa jedhamee yaamama jechuudha. Bosona sanitti jumlaadhaan akka rashanaman maaf irraa hambistanii ka jedhanii warra lamaan achi keessaa hafettu as dhufee gabaasa nu godhe jedhan. Namoonni lamaan sun seeratti dhiyaatanii ajaja kana dabarse irratti ragaan sassaabame abbichi bar ifatti gabbahee araarsaa mardaasaa harka keessaa qabda warri jedhe sun poolisii ragaadhaaf isaanillee hammatee viidiyoo isaanillee fudhatee isaan sanillee hamee qaama kana hunda seeratti dhiyeessee har'a silaa waan ilmaan Oromoo irratti raawwate gochishuu kanneessaa gara jabinaa fi hammeenyaan guuttame ilmaan Oromoodhaa kan yakka tokkoon walitti hariiroo qabne odoo qabaatanillee odoo shanillee ta'anii odoo warra qaamni isaan mormu ta'anillee har'a isaan kun to'annoo jala oolanii seeraan gaafatamuudhaan malan. Biyyi seerri keessa jiru hin jirru qorannoon irra geggeeffamee yoo kan gartee badii qabaatan taate yoo kan yakka dalaganii hojjetanii ragaa qabatan hojii fi ragaan kan itti argamu taate seera jira. Seeraan gaafachuun to'annoo jala oolchuun osoo jiru ammoo siyaasa ittiin daldalachuuf jecha ilmaan Oromoodhaa jumlaadhaan rashanan jumlaadhaan ajjeesan. Yeroo kana jedhu waa lama filadhaa, waa lama beekaa, waa lama hubadhaa. Mootummaan Abiyyi qumaarii taphata. Qaamnummaan Taayyefaallee harka kana keessaa qabaachuu danda'an. Kana naa qabadhaa. Maaliif akkamitti ka jedhu amma isin ibsuudhaaf deemaa jechuudha. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad yoo ka yaadattan taatan hundi keessan gaafa tiim lammaa dha'uudhaaf tiim lammaa rukutuudhaaf barbaadu Oromiyaa keessatti sababa lafaatiin wal qabatee godina addaa keessatti jequmsa kaasaa turan magaalaa Burraayyuu irratti saba kibba keessa warra turan irratti ajjechaa jumlaa raawwachiisan ajaja Abiyyiin jechuudha. Ajaja Abiyyi yeroo raawwatu kana jequmsi iddoo garagaraatti Oromiyaa keessatti buqqa'iinsi walitti bu'iinsa waan adda addaa kana hunda ka uumu sharri Abiyyii fi sharri Daani'el Kibratfaan xaxanii fi warri amma Izeemaa jedhan kan akka Biraanuu Naggaafaan hogganamu jechuudha. Gaaf kana Abiyyi dhagaa tokkoon shimbira lama dalage ilaala. Naa qabadha bakka tanatti. Yaadadha gaafa Taamman Bayyanaa fa'aa Burraayyuu dhaqan. Yaadadha gaafa Teedii Afroo fa'aa Burraayyuu dhaqan. Siyaasa qumaara taphatame isiniima. Yoo san hubatte kun sii gala. Gaafa kun ta'u tiim lammaan dhahamuu fi tiim lammaan rukutamuudha. Tiim lammaan bulchiinsa gaarii Oromiyaa keessatti fiduu hin dandeenye, Oromiyaa keessatti tasgabbii fi nageenya waaraa fiduu hin dandeenye ka jedhu propaganda miidiyaan isaati. Miidiyaalee fi yuutuuboonni Habashaa hafarsaa turan, kanaaf xanyaa hafarsaa turan propaganda hundi keessan ni beektan kan isinitti himuun nan barbaachisu jechuudha. Gaafa kana erga rakkoon Burraayyuutti dhalate poolisiin naannoo Oromiyaa naannoo san jiru waan san tasgabbeessuu dadhabe humna isaatii ol ta'e poolisiin federaala magaalaa Finfinnee jiru waan san tasgabbeessuu dadhabe to'annoo isaa jala oolchuu dadhabe poolisiin federaalaa magaalaa Finfinnee keessa jiru poolisiin magaalaa poolisii federaalaa poolisii magaalaa poolisii mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni nageenya gurguddaan silaarra nageenya biyyattii tikse jedhan kan silaarra masaraa fi magaalaa guddoo federaalaa santi eegee marsee taa'u sun hundi odoo achi jiru Abiyyi maal godhe waraana kumaandoo koofiyyaa diddiimaa kaatan dabuubii irraa yaame Abiyyi sababa rakkoo Burraayyuutti uumamte kibriita xiqqishu saniif waan achi dhaamu dandeettu saniif gaafa jara sayyaamu ammoo maal godhe tokko propaganda Oromiyaa irratti itti dalagatee tiim lammaatti dha'uu fi lammaffaa rukutuudhaaf Shimallis Abdiisaa fa'aa fidachuuf jechuudha. Inni lammataa ammoo warra ajajoota waraanaa Tigraay ta'an dhalattoota Tigraay keessaa rukutuu fi dha'uudhaaf maal jedheen koottaa Burraayyuu dhaqqa wata dhuftan masaraa narra goraa jedheen. Masaraa dhayne waraanni maaf waraanni dhaqe masaraa Burraayyuu dhaqanii Burraayyuu irra watamaan koottaa narra goraa kuushaappii dalaganii deemtanii jedheen. Kuushaappii dalaganii deemanii mafanqila mangistii jedhee Abiyyaasi.
mootummaa fonqolchuudhaaf jedhamee propaganda dhoofame. Gaafa kana ammoo waa rukutuu barbaaddaa jechuudha. Gaafa waa rukutuu barbaaddu siyaasa dalagattaa jechuudha. Gaafa kana duuba ajajoonni jeneraaltonni hedduun aangoo irraa kaafaman jechuudha. Warra dhahuu barbaadu, warra rukutuu barbaadu fonqolcha mootummaa keessaa harka qabdan jedhamanii hatattamatti jeneraaltonni ajajoonni olaanoon hedduun to'annoo jala oolanii jechuudha. Achirraa akka ka'een ammoo tiim lammaan illee dhahame Oromiyaa keessatti jeequmsa gurguddaa kaasanii Shimallis Abdiisaa fa'aa fidanii jechuudha. Amma Shimallis Abdiisaa fa'aan akkuma amma argaa jirru yakka garagaraatti Oromiyaa irratti raawwatamaa jira. Oromiyaa qaamni bulchu shiftaa lamatu bulchaa jira Oromiyaa. Shiftaa lamaan Oromiyaa bulchan kun sababa saamicha irratti bobba'aniif sababa bolola angootiif jecha lubbuu ilmaan Oromootiin qumaara taphachaa jiran. Isiniif haa galu qumaarii taphachaa jiran jechuudha. Amma qaamni tokko yakka tokko yoo raawwachuu ka barbaadu ta'e yakka raawwata. Yakka raawwate san ammoo fuudhee sirratti dhoobaa jechuudha. Situ gocha kana raawwate jechuudha. Amma abbootii gadaa maasanuu abbootii magadaa san Taayyee Dandaafaan ajjeesuu maaliin beeyna? Warrummaan amma tiim talakaafaan rashanuu maaliin beeyna? Tiimii amma isaan ololatti oofanii saamicha okay dhugaadhaa haqa ifa jiruu Shimallis Abdiisaa gaafa gara aangootti dhufu tiim lammaattiin dhahuudhaaf Abiyyi fidate jechuudha. Gaafa tiimii kana Abiyyi fidatu ammoo tiimiin kun ammoo akka gandaatiin wal ijaaranii zarafa saamicha irratti bobba'an jechuudha. Saamicha impoortii fi ekspoortii takka jedha. Saamicha simintoo, saamicha sukkaaraa, saamicha zayitaa, saamicha kotorbandii, hargiisaa fi kara Jibuutiin seenuu fi saamicha lafaa fi saamicha sibiilota garagara biyya alaarraa galchuu irratti uummata bobba'e jechuudha. Qaama kana keessa warri tombolaa lammiidhaaf jedhu mallaqa saba keenya uummata keenya miliyoona meeqa zarafes qaama kana keessa jira. Qaama Shimallis fa'aa wajjin jechuudha. Qaamni kun ammoo akka waan kana zarafuu fi daldala irratti bobba'uuf artistirraa hanga atleetii daasboorarraa hanga kaadree hanga kaabinee hanga angoota OPDO keessa jiran hundatti caasaadhaan wal ijaaranii saamicha Oromiyaa hodhuu Oromiyaa elmuu qabeenya zarafan biyya alatti baasuu daldala doolaaraa black market yaa ta'uuti ammallee mallaqa forjiti keenyatti hojjisiisuudhaan naannoo Somaalitti hojjisiisuudhaan biyya keessa bittinneessuudhaan warra hattummaa fi saamicha irratti bobba'e jechuudha. Qaamni lachuu waan kana keessa akka harka qabu dhibbatti uummanni keenya beekuu fi hubachuudha qabdanii jechuudha. Kanaaf qaamni kun amma sababa hattuun lama yoo wal lola hattuun lama maal irratti wal lola maal irra wal dhaba waan hatarra wal lola waan saamicharra wal lola waan wal saaman irratti wal dhaban malee dhimmi isaan lachuu qulqulluu godhu tokko illee jiru. Taayyee Danda'a lafa Oromiyaa zarafee jira. Artisti caalaa bultu beekaa bashiyoች ነው ኩማተሞታ ዘርፈን ፈይሳ ለሊሳ ባውቴ ወራ ሲሚንቶ ካምፓኒ ጉርጉዳ መቃጀራት ታኒ ጀቲ ብሪ አካውንቲ ጀራ ታኒ አጀሙ ማቆፋ ብሪ ሚሊዮን አፍርተን ሸንተምኒ አካውንቲ ሳልት ገሉፍ ጀቹ ቃምኒ ኩን ሁንዲ ቃመ ወል ኢጃሬ ብራኑ ለንጁ ሰለው ከፍለተን ታተን ብራኑ ለንጁ ሶፋለን ወር ፕራይሚዲያ ቀበን ኩን ሁንዲሲ ወራ አራ saamicha irra bobba'ee saamicha keessatti of dagatee of irraanfatee waan zalaalam mootii ta'ee mootummaa ta'ee yookaan ammoo saamicha kana akka laga Abbayyaa nirraan citu ittuma fufa jedhee keessatti tazaffaqee of dagate jechuudha. Amma qaamni kun saamicha irra bobba'ee jira. Qaama kanatu siyaasa Oromiyaa irratti taphachaa jira jechuudha. Amma qaama kana maaloo tuqsiisanii qaama kana ragaa hedduutti guuratanii qaama kana dhahee aangoo fudhachuudhaaf guruppii wal ijaaree jira. Guruppii warra Taayyee Danda'a. Taayyee Danda'a talakaafaallee yaa kataan taatan inda Jaafaralii balaachoo ምናምን balaachoo warra har'a daasboora biyya alaa kanatti galee isaa wajjin kaadree fi kaabineen qaamni caasaan isaanillee hanna keessaa hanna jimaa keessaa hanna sukkaaraa hanna simintoo hanna impoortii ekspoortii hanna sibiila adda addaa biyya alaarraa galchuu haa ta'uuti waan hedduu keessaa hanna doolaara keessaa warra harka qabu hundi isii jechuudha. Okay amma hanna irratti walii galan waan wadhaban irratti wal lolan waan wadhaban irratti yeroo wal lolan lubbuu ilmaan Oromootiin shira taphatan qumaara taphatanii jechuudha. Gaafa ammoo qumaara taphatan kana ragaa walitti guuranii sassaabbatanii dhufan waan isaan miidiyaa taasisan dubbichi keessa kaate mootummaan quba qabamoo qabu kan akkasuma na qabadda tokko Shimallis Abdiisaa faan tiim lammaa dhoof dhufan dhumate game over yeroon isaanii waan dhumateef amma maaliif tiim Shimallis faan rukutuun barbaachise
tiimi shimallis abdii safaa maaliif dhahamuu barbaachise gilxi waan ifa jirtu takka isintti baragaa bareecha jechuudha. Amma abiyyi yeroodhaaf itti fayyadame maaloo tuksiise nama tokko akka kitaabota isaa keessatti hedduu keessatti barreessatti abiyyi maal jedha nama tokko yoo dha'uu barbaadde yookaan rukutuuf fonqolchuu barbaadde maaloo tuksiista maaloo tuksiistu waan inni hawwisan waan inni barbaadu saniif balbala itti cuftu balbala bantaaf jedhe jala keetta jedhe gaafi inni nyaatee hodhee jedhe ragaa wajjin qabda ammoo to'annoo jala ooltaa takka ammoo waan inni siin jedhe san godhuu qofa rashanuu ajjeesu buqqisu saamsisu eenyummaa kee jijjiirachuu amantaa kee jijjiiradhuu siin jedhanii amantaa kee akka jijjiirattuuf balbala banuu fi qabda malee itti cufuu qabdu ka jedhe Abiyyi Ahmad miti ka jedhe. Amma Abiyyi jara kana maaloo tuksiise jarri achi keessa of dagatan irraanfatan amma tiimiin kun yeroon isaanii dhumatee jira. Amma takkala uumaa shimallis abdiisaa dhahamuu qaban kana Daani'el Kibretu lafa kaa'e kana Abiyyi Ahmad lafa kaa'e amma maaltu barbaachisa biyyummaa waliigaltee biyyoolessaa propaganda jedhuun qophaa'a waliigaltee biyyoolessaa kana keessatti mariin adda addaan gaggeeffama keeyyatoonni seera biyyattiidhaan ni fooyya'anii haalli jireenya Itoophiyaa maal ta'uu qaba federaalizimii saddanneessaa ta'amoo ji'oogiraafikaalii ta'amoo የዜግነት ፖለቲካ ta'amoo kanarra walii galan የዜግነት ፖለቲካ leen hin ta'u jedhan ammallee naashinaalitii leen hin ta'u jedhan ji'oogiraafikaalii godhuuf deeman jechuudha gaaf ji'oogiraafikaal godhan kana Oromiyaan adda hiramtii incicciramtii wanni Oromiyaa jedhu ni badaa jechuudha. Nama waan kana hojiirra oolchuu danda'u qaama xiqqoollee uummata biratti of jaalachiisa dhufuu danda'u fidatanii jechuudha. Dantaa rukutamuu isaanii irraan qaban jechuudha. Amma maal godhan warri sun isin saamee jira isin hatee jira jedhanii uummata Oromootti kijibanii barbaadan to'annoo jala oolchanii hidhanii kaan ammoo dhiifama godhanii fi ka hidhanii isiniif dalagaa jirraa isiniif hojjechaa jirraa dhugaan keessan kana isin zarrafaa jiranii isin rashanaa jiranii barra karaa harka duubaatiin karaa shanaa kasamaa jiru hundi isii tokko bara siin jedhan haga tokko propoogandaadhaaf itti si bitatan nama siif yaadu fakkaatanii warra si yaadu siif fidanii jechuudha. Gaafa kana eenyu dhufa Biraanuu Leenjisoo dhufa jechuudha. Biraanuu Leenjisoo dhufe maal siin jedha Oromiyaa bitfars dantaa yaadallam siin jedha alaabaa lummuxxii qabatee dhufee Oromiyaa yoo diigamte Oromiyaa yoo bittinnoote akka barbaade abbaan barbaade akka fedhetti yoo ciree ka bulchu taate dantaa kiyyaa miti homaa nan galchuu warra jedhutu sii dhufaa jechuudha. Warri kun warra waa bocolatu warra waa zarafu kan garaafiitiif jiraatu dantaa isaa warra guuttatu guruppii kanatu jira jechuudha. Amma Abiyyitu Oromiyaa irratti qumaara taphachaa jira. Amma shimallis abdiisaa fa'aa dha'uu perfeekt jara sararamanii jiran. Okay Abiyyi Ahmad amma eenyuun dha'a ishoo kun bashoonu qoreedhaan Oromoon dha'a lafee arbaa lafee sattamaa waliin dha'anii jechuudha. Dhumatti guruppii maa lama uummataa waliin dha'a waliin quraasaa guruppii lamii kanaan Oromiyaa shororkeessee akka fedhe bulchaa jechuudha. Amma hati qaattuu guddattu shimallis faan takkalaa minaamin jiraami jire warra dhalattoota naannoo Ambootii fi naannoo ishii uummata Amboo yoo itti kaasan yoo uummanni Amboo illee natti kaa jedhee waan sodaatuuf asiin durallee salphatee Abiyyi Amboorraa helikooftariin dhangala'een beeytanii hundi keessanii beeytan. Abiyyiin salphisanii gama duubaatiin helikooftariidhaan bahee baqatee ture arrabsanii huccuurraa baasanii huccuurraa mulqanii jechuun uummanni Amboo gootummaa qaba. Har'a ammoo yoo isaan kun tuqamu taate uummanni Amboo ficcila uummata isaanii natti kaasuu danda'an. Gaafa ammoo uummanni kun achii ka'ee dhoohinsa biratu dhoowaa dhoohinsi kun ammoo Oromiyaa waliin gaa sodaatu jira jechuudha. Amma kana keessa Abiyyi akka harka naqate of beeksisuu qabu jechuudha. Harka saala kaayee asiin talaqa ergaa asiin kaan ergaa achiin kaan ergaa propaganda isaanii oofatanii daraa wal godhanii jechuudha. Amma waan irra walii galame tokko jira jaalatanii jibbitanii amma dubbii teenna lola eegalanii lola eegalan ammoo guyyaa lama keessatti Jaafar Liifalleen barreessamaa jiran viidiyoo qabna ragaa qabna suuraa qabna dokumentii qabna hundi isii hattuudha zaraafiidha leebadha jedhanii amma ammoo keessootti dubbii keenya fixannee jirra jedhan. Ilmaan Oromoo rashanuu irratti walii galanii ilmaan Oromootii fi saamicha Oromoo irratti geggeessuu irratti walii mallatteessanii warri saamicha raawwate ragaa qabna jedhanii viidiyoo qabna jedhanii miti baankii akkaawuntii jara qabna jedhanii miti dokumentoota jiraanii hintu qabanii jechuudha. Warri zarafe warri hate warri saame warri ummata Oromoo hodhee ummata Oromoo fixe warri akkuma taayee danda'aa si barreessine gadda maqaa meeshaa waraanaa binna jedhu maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin haati Oromoo miskiina waan nyaattu hin qabne ka gabaatti shunkurtii gurgurattu irraa mallaqa zarafaa ba'an takka taayee danda'aa deengada maxxansee dhiira hin beekan ragaa dhugaati kun namni hin beekne jira kana
manarra deemaa mallaqa fidaa ilmoo teessan fidaa jedhanii uummata hagam takka akka dararaa fi uummata miidhaa turan hin beeynamu hin beeyne walumaan beeynaani waan zarafee maisan hunda ammoo odoo mootummaa federaalaatiif fi naannootiif illee galiin godhin mallaqa kiisa jiraatti xiqqeetanii jechuudha. Mallaqa ilmaan yataamaa, mallaqa ilmaan miskiinanii, mallaqa gartee qotee bulaa rakkataa Oromootii fi dhukkubsataa Oromoo hunda walitti qabatanii Oromiyaa saaman, Oromoo hodhan, uummata Oromoo qullaa dhaaban jechuudha. Hattoota kanatu har'a uummata Oromoo irratti bobba'ee jira jechuudha. Hattoota kanatu har'a ammoo waan walee galan sun bakka guddaa waan isaan geessuuf waan beekaniif dubbii tana yeroodhaaf qabbaneessa ajaja jedhutu dhufe jechuudha. Kanaaf har'a jumlaan abbootii gadaa Oromoo ajjeefaman amaname jechuudha. Amanan mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'ee fi qaamni shanee jedhamu yookiin qaamni biraa ajjechaa jumlaa abbootii gadaa Oromoo keessa akka harka qabne ragaa sii baan jechuudha. Oromoodha dhagaye. Haacaalullee ka ajjeese jiraatan. Akkuma abbootii gadaa ajjeesan kanatti Haacaalullee ajjeesanii miidiyaarra dhufanii shanetti dubbii qaban. Haacaalullee ka ajjeese bulchiinsa Shimallis Abdiisaatii fi bulchiinsa Abiyyi Ahmaddu Haacaaluu ajjeese. Haacaaluu nyaate. Abiyyi dubbii abbootii gadaatiin qumaara taphachuu maaliif barbaachise kagaaf Haacaaluu okay kanallee isinii maamalaqa ammallee amma kagaaf Haacaaluu hundeessaa yeroon ajjeefamu Haacaaluun maaliif ajjeesuun barbaachise arrallee isinitti mee jira lala ammallee irra deebi'ee isinitti madagaa Haacaaluun gaafa ajjeefamu Jawaartu dhama Baqqala Garbatu dhama gaafa Haacaaluun du'u uummanni Oromoo akka fincilu ni beekama hayyoottan Oromoo akka du'a Haacaaluu irraa nafne ni beekama achi keessa hokkora kaasu wanni hunduu diraamaan dalagamee qindeeffamee ta'ee jedhamee itti yaadamee dalagame jechuudha. Haacaaluu ajjeesan. Ofii Haacaaluu ajjeesanii laal gasiin jedhanii qumaara taphachoota barbaaddu sababa kana malee akkam goota yaala ajjechaa Jawaarra godhan hinduu turabbii jedhanii diti. OMN cufuudhaaf broadcasting Itoophiyaa dajalee guutamaa fa'aa gaafadha. Xalayaa gizeemee qarra barreessan. Gizeemee ka propaganda follow OMN irra oofan. OMN sagalee uummata sabaaf sablammootaa ta'ee dhugaadhaan dimokiraasii fi wareegama qaalii jijjiirama wareegama qaalii ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo fidde sun akka milkaa'uu fi biyya san keessatti dimokiraasii fi walqixxummaan akka dhufuuf sagalee qimaanta Agaaw Sidaama Walaayitaa sabaaf sablammoota Itoophiyaa hunda ta'ee miidiyaa mootummaa caala biyyattii keessatti dhaggeettii fi fudhatama waan argateef miidiyaan kun miidiyaa mootora qabsoo bilisummaa uummata Oromoo waan ta'eef har'a miidiyaa san irratti broadcasting biyyattii cufuudhaaf xalayaa gizee meeqatti barreesse ragaa qaban cufuu hin danda'an mana murtiiloo dhiyeeffatan dhoggama jechuudha. Kanaaf maal godhuudha qaban Jawaarfaan hidhamuudhaaf hayyoottan Oromoo hidhuudhaaf Haacaaluu ajjeesan akkuma amma abbootii gadaa ajjeesanii rashananii isintu rashanee koottaa Oromoodhaaf yaadaniiti miti barka dokumentii abbootii gadaa mootummaa ajjeesuudhaaf gabbaasan maaliif ittiin warra kaleessa waa hataa ture balbala bananii fi isin jenna kareef tan Abiyyi balbala banaa fi agenni morma galfatu jedhisan hattoota tanniin achirraa kaasanii ofii isaaniitti aangoo qabachuudhaaf gaafa ammoo warra dheebuu aangoo qabu kana Abiyyitti kenne waan barbaachisu waan isii barbaadan hojiirra oolchuu fi danda'a. Oromiyaan diigaa ji'oogiraafii godhaa naaman jigna politika waan barbaade ittiin yaasoo dubbatan. Jarri kun illee iftaan ni dhawaman jechuudha. Warra barbaadu warra ofii isaatiif ta'uuf fidata jechuudha. Kanaaf abbootii gadaa Oromootiin qumaarri taphatame. Ajajni kan kenname Abiyyi irraati kan amana. Abbootii gadaa jumlaan ajjeesa ajaji kenname. Gaafa du'an dokumentii waliin qabanii ammoo guruuppii sanitti maxxansanii guruuppii sanitti hin dhoofta jechuudha. Itti argata jechuudha lafarraa. Ofuma keetti qumaara taphatta. Haacaaluu ajjeesan OMN cufuuf. Haacaaluu nyaatan Jawaarii fi Baqqala Garbaa hidhuuf. Qaroo uummata Oromoo jaamsuudhaaf qaroo kenna jaamsanii sarraa mootan jechuudha. Qaama hokkora tokko keessa hin jirre. Haacaaluun du'e nageenya ture magaalaa Finfinnee keessa guyyaa takka daqiiqaa takka keessatti badii tokko malee hayyoottan Oromoodhaa jumlaadhaan fuudhanii hidhanii jechuudha. Haacaaluu ajjeese qaama amma abbootii gadaa Oromoo karrayyuu jumlaadhaan rashanii ajjeese jechuudha. Okay, abbootii gadaa Oromoo karrayyuu rashanan duugaa sanyii irra raawwatan gocha shukanneessaa gara jabina irra raawwatan hammeenya takkaan alatti obboleessa kee abbaa gadaa abbaa uummata abbaa sabaa irratti
gocha gara jabinaa raawwatan. Erga gocha gara jabinaa kana raawwatanii jumlaadhaan isaan fixanii warra isaanirraa hafee hoo har'a bakka jiran beeytanii mana hidhaa mojoo jiran adaamaa jiran siin jechuu danda'a. Bakka isaan geessanoo beeytanii Amaanu'eel Waldumuu addabaabaayii irratti ajjeeseennu mootummaa kanaa miti. Booranatti ijoollee qeerroo dargaggoota watakka keessa hin jirre maqaa shaneetiin kijiba maqaa kijibaatti kamattasan mana hidhaa keessaa ilmaan Oromoo meeqatu bahee rashanamaa jira. Meeqa waraabessi nyaachaa jira. Meeqa waraabessi nyaachaa jira. Meeqatu ijoollee xixiqqishuun ganna 13-14 Jimma keessatti jumlaadhaan hidhaa keessaa baafamanii lajjafamne. Kaajjeese poolisii mootummaa naannoo Oromiyaati. Mootummaa magalaani. Dheengadda Wallagga keessatti dargaggoota mana hidhaa keessaa baasee karashanaa jiru eenyu? Shaambuutti Dambidollatti iddoo garagaraatti mootummaa kanaami badhaanii asin jettaniimi warra Oromiyaa hodhee Oromiyaa jumlaadhaan gurgurate hattoonni waan hatanirra wal dhaban malee wal dhabdee takka hin qaban. Wal dhabdeen isaan jidduu jiru wal dhabdee aangooti bolola aangooti. Inni lammata ammoo waan hatanirratti wal dhaban wal lolan. Taayyafaallee viillaa qaban bamileen allaachuu. Maqaa adaadaa isaatiin lafa meeqa gurgurate. Maqaa eessummaa abbeerota isaatiin baankii keessaa akkaawuntii keessaa meeqa qaba. Mana meeqa qaba. Viillaa meeqa qaba. Maallaqa biyya alatti baasaa jiranoo beeytanii. Biyya keessaa maallaqa baasaa jiran beeytanii. Maqaa daldala jimaatiin jedhuun maqaa import export jedhu illisii bananii baankiidha. National Banki, Nigd Banki, Oromiyaa Banki keessatti kooperaatiivii baankii keessatti illisii bananii doolaara maallaqa alabbaa hin deebi'u biyyatti maallaqni sun beeytanii. Kana beeytanii. Waan meeqaatam biyya keenya hodhaa jiran nu zarafaa jiran. Gareen kun garee shiftaa, garee hannarra bobba'e, garee Oromummaaf Oromiyaa jumlaan gurgurate, garee gocha waraanaa yakka waraanaa Oromoo irratti raawwachaa jiru, gocha duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwachaa jiru, gocha gartee hammeenyaa fi yakka waar kiraayim isa jennuun gurguddaa kan Oromoo irratti raawwachaa jiru, mootummaa badhaadhina isin jettan kan naannoo Oromiyaa bulchaa jiru kan akka ta'e isaanuu ofii isaanitti amananii jiran. Kabbee Gabbitoo namni hin beekne jirtan. Artist Kabbee Gabbitoo koomediyaanii. Abbaa isaa ta'edha baasee ajjeese mootummaa. To'annoo jala jira mana hidhaa keessa jira. Nama meeqa mana hidhaatii baasanii ajjeesan. Odoo waan fedhe ta'e. Odoo waan fedhe balleesse namni to'annoo seeraa jala oole. Akka tajjafamu argatanii hiirraa shanamaa jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoo yaa saba kiyya yaa ummata Oromoo burjaajii xixiqqishuu gaafa meeshaa nu taphannu kana keessa ba'a. Of ta'a. Gaafa of taate sirna kana ofirraa buqqisuu dandeetta. Sirna kana fonqolchitu malee haga Abiyyii fi hattoonni kun jirtu biyya san irratti nageenya argadhee imimmaan narraa qorree nagayaan bobba'ee qotadhee bocadhee daldaladhee gala jettee jari never ever haga gareen shiftaan kun jiru. Garee shiftaa jedhaman garee hattuu saamtuu kun haga jirtu Oromiyaan nagaan argattu Itoophiyaan nagaan argattu. Oromoo fallatti qabdu qabsoodhaan qofa bilisummaa kee argachuu dandeetta. Irra dibaan siin barbaachisu. As biratti waa tokko jechuu barbaada. Waa'ee dhimma waliigaltee biyyoolessaatti osoo hin seenne burjaajii siyaasaa kaadireen uummata keenya keessa oofaa jirtu. Baay'een gadda. Qabsoon Oromoo qabsoon uummata miliyoona 60 sadarkaa kanatti xiqqaattee mataa fi miila qabdu bar qabsoon Oromoo. Qabsoon Oromoo amma mataa miila qabdi. Abbaa argate gara argamichiira. Abbaa argate gara fedhee oofa. Abbaa barbaadetu meeshaa tokko propaganda tokko fuudhee kenna. Atillee san fuutee wajjin hafarsita jechuudha. Kallattii amma laal dooniin takka wata deemtu bara GPS'dhaan deemti bahara gubbaa wata deemtu baafiidhiyaa kaabaa fi kibban beektu bahara gubbaatti gaarri sitti mul'atu hin jiru kallattiin ati beektu hin jiru kompaasiidhaan deemta GPS'dhaan yoo kompaasiin si jalaa bade ammoo gara deemtu beektu yoo Itaalii deema jettee Afgaanistaan deemta Afgaanistaan itti fagarta jechuudha. Afgaanistaan deema jettee Raashaa fatti fagarta jechuudha. Ameerikaa fadha Kanadaa qabsoon teenya akkas taate Oromoo
Likki dhuga walitti hin deemna malee wal sobaa kijibaa deemuun nu barbaachisu. Meefa eefartana na qabadda. Burjaajii meeshaa keessaa baha. Yaada hiruu dhaaba. Yaada bibittinneessu asii nama marre dhaaba. Hin jiru. Abbaa fedheedhaa keessaa baasellee kasi bilisomsu jiru kana qabadhu. Hayyoota kee kamana hidhaa keessa jirtu dangada sikkinaniya. Hayyoonni hiikamuu jedhanii propaganda xiqqaa guddaan Oromoo walharkaa fuudhee hafarse. Haga Abiyyi fi sirni kun jiru. Hayyoonni kee hin bahanii jari abadan. Hayyoonni Oromoo na hidhaa bahanii jari. Hidhaa ni bahan. Bahu malan hidhaadha. As biratti beeki. Hidhaa caaltu seenanii gaafachi bahanii illee na qabadda. Hayyoonni Oromoo Jawaar Mammaffaan Baqqala Garbaafaan gammachuu ayyaanaafaan gaafa hidhaadhaa bahan Koloneel gammachuu ayyaanaafaan Jaal Abdii Raggaasaafaan hidhaa Qiliinxoof Qallittii caalu seenanii jechuudha. Akka Jaal Daawud Ibsaatti. Haga Abiyyi jiru. Haga Daani'el Kibrat jiru. Haga Taayyee Danda'aafaa jiran. Haga Tanakaanfaan jiran. Aangoo gubbaa Jawaar Mamma Baqqala Garbaa fi hayyoottan keenya hidhaa keessa jiran hidhaa keessaa bahanii saba isaanii fi ummata isaanii ijaaru. Ummata isaanii wajjin marii geggeessu. Yaada isaanii miidiyaa fedhan irratti ifaa fi bilisaan barreessu dubbachuu hin danda'an. Na amana. Never ever. Osoo demokraasiin akka Ameerikaa Itoophiyaa dhufe hin danda'anii kana jala sarara uftima. Kana jala sarara uftima Oromoo isitti ma jira malee. Irra deebi'ee mootummaan kun aga jiru hayyoonni kee yoo sii bahanillee wama takka sii fiduu hin danda'an. Mootummaan kun mootummaa addunyaa irra hin jirre faashistii naazii irraa dhumaati mootummaan kun. Mootummaa gara jabinaan garaa jabaatu akkana addunyaa gubbaan jiru. Takka Oromootti illee garaa jabaate. Abadan never ever biyya Itoophiyaatti mootummaan akkana garaa jabaate birmadummaa biyyattii gurgurate lammii biyyattii gurgurate diinagdee biyyattiidhaan daaraa nyaachise biyyattii nagee dhoogge dhiiga uummataa gannaqee biyya kan baranne barnoota dhoogge daldalatan akka daldala dhoogge qaala'insa jireenyaa dabale hiyyeessaa nagaaf jireenya dhoogge bara. Har'a nama ala jiru irra bara nama hoti qattaa guddattu mootummaa hidhaa jiruutu irra konfidensii qabayyu yoo hidhaa keessaa bahee du'ellee mootummaan naajjeesee hin beekama bara maqaa daataa qabanu kaala jiru mana hidhaa kana akkamitti taasee dhuka jedhee hawwumeeqa jira. Aluma keessa deemu sodaatee du'aaf qaama naajjeesu hin beeku inni naajjeesa inni akka naajjeesu hin beeku jedhu meeqatu jira. Kanaaf mootummaan kun sirni kun haga jiru gaafiin keessa hin deebi'u ummanni hayyoottan keedhaadhaa yoo bahanillee hidhaa biraa akka seenan amanadhu biyyarraallee kan baane inni dhaman eevar biyyarraa bahuun hin jiru. Kanaaf mootummaa kana propaganda holol hayyoonni kennan bahanii iftaan bahanii torban irraa bahanii ji'arraa maarree kana ummanni Oromoo dhiisee yaada hiruu dhiisee qabsoo ta'e Oromoo ija dhabdee ija bar qabsoon Oromoo meeqa ija dhabdee kallattii deemtu hin beeku bara dhugaa walitti himna dhugaa walitti himna kallattii kam deemaa jirti yoo kara jaalmarroo tokkicha san taate malee qabsoo hidhannootiin noo taate malee. Kanaaf ummanni keenya moor maal godhuu qaba wanni nuti irratti xiyyeeffannu wanti nu godhuu dandeenyu tokko waan gochuu dandeenyu qofa. Wanni gochuu dandeenyu fi wanni nuti amma harkaa qabnu qawwee afaan qawweetiin sirna Abiyyi kuffisnee mootummaa nuu ta'u jaarrannee hayyoota keenya hidharraa baafachuu dandeenya ka jedhu irratti ummanni keenya walii galuu qabna jechuudha. Akkasuma neegaa takka. Ummanni keenya walii galuu danda'uu qaba jechuudha. Yaada hiruu dhaabaa holola propaganda kijibaallee afarsuu dhaabaa. Dhugaa bilisummaa barbaadda. Dhugaan hayyoota kee hiikkachuu barbaadda. Hayyoota kee kadhaadhaan inni hiikkattu qabsoodhaan qofa hiikkatta obboleessoo. Alasitti ba'a. Gaafa zamana Ihaadig Baqqala Garbaafaa Maraaraa faayidaa turan. Warra har'a ajjecha hayyoota keenya barbaadullee haa ta'uuti. Andargaachoo Siggeefaa gaafa hidhaa keessa turan kadhaadhaan miti ka hidhaa keessa ba'an. Hayyoonni keenya Baqqala Garbaafaan Maraaraafaan qabsoodhaan hidhaa keessa ba'an. Hayyoottan keetillee kadhaadhaa fi propaganda osoo hin taane hidhaa keessa baafattu qabsoo hadhooytu geggeessu qofaan hayyoota kee hidharraa baafachuu dandeetta. Arrasii kan borillee ammallee gaafa filannoo haa ta'uuti yaajaan wayii tokko dhufe fuudhanii jumlaadhaan ammallee itti siiraran sii gadhiisan itti siiraran sii gadhiisan firii ikalee jinni jettee ijaa oolta. Kanaaf furmaanni jiru qabsoodha. Qabsoon jirtu ammoo qabsoo takkittiidha qabsoon karaa afaan qawweetiin jechuudha.
qabsoo mootummaan kun abadan mootummaan kun akkanatti angollee siin gadhiisu mootummaa kufuudhaaf qarqara jiru kana ummanni Oromoo xiyyeeffannoo keessan gara qabsoo hidhannoo godhaati jara hayyoota keessanillee baafadhaa bilisummaa keessanillee saffisiisaa furmaatas akkasitti malee hin aggattu ajjecha jumlaatiif haga biyyi fi biltsiginnaan badhaadhinni naannoo Oromiyaa jirtu attonni mootummoonni shiftaan kun akka jiran ajjechaan saamichi jumlaa kun hundi isaa itti fufa kontinees hin dhaabatu naa beeka kan akkasiin naa qabadda propoogaandaa xixiqqishuu meeshaa keessaa fi burjaajii keessaa baha yaada hiruu dhiisaa yaada waliin qabadhaa gara tokkotti luccaa qabsoon gara tokkotti luccuufne tatuun wata miila qaban garas deemtu tamataa qaban garas deemtu never ever galman lengeettu bootuma olla jechuudha bootuma olla waggaa 20 bootuma olla kana qabsoon yetamaa taanee bara yetamaa abbaan orruu keessaa deeme jaldeessatti akka barbaadetti nyaatami itti taphata jedhanii akkas tana jechuudha burjaajii keessaa uummanni Oromoo bahee waan abbaan arge yaada isaa fidee Facebook irra maxxansee tokko maxxansaa hundi walirraa fuudhaa baan tolbararraa kun yaa rabbi duwwaa godhe yaa rabbi maal qabsoodhaan malee baanii yoo baanii illee hidhaa biraa seenanii sitti maa jira irra deebiin kan akkas jedha inni qabxii kiyya kadhumaa waa'ee komishinii hundeeffama waliigaltee biyyoolessaa quba qabdanii hin qabda quba qabdan dhugaa dubbachuuf namni quba qabu hin jiru Oromoon siyaasarraa fagaatee jira dhimma dantaa sarraa fagaatee jira wama xiqqishuu dubbiseetuma dhiisuu yookaan ammoo nuti qoma xiqqise xiyyeeffadhaa dhaggeeffadhaa maaliif deeman jedhaati ilaalaa xiinxalaa hubadhaa qayyabadhaa yaada obboleeyyan keessaniif sheer godhaa manni marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaan Itoophiyaa hundeeffama komishinii waliigaltee biyyoolessaa hundeessuu irratti sagalee guutuudhaan paarlaamaan Itoophiyaa raggaasise. Gaafa paarlaamaan waliigalteen biyyoolessaa kun mariidhaaf dhiyaatu mana marii bakka bu'oota uummataa keessaa yaadota hedduutu ka'e. Quba qabdaa yaadota ka'an irratti maal fa'aa dubbatamu beektaa? Yaadota ka'an irratti waliigaltee biyyoolessaa kana keessa qaamni TDF jedhamu yookaan TPLF jedhamuu fi qaamni waraana bilisummaa Oromoo waboo Oromoo Liberation Army jedhamu akka seenne keessa marii kana keessa paarlaamaan guutuun irra walii galame jala sararame mirkanaa jechuudha sagalee guutuudhaan ragga'e jechuudha sabbarii ofitti marii biyyoolessaa wanni jedhamu Itoophiyaa keessa hin jiru Oromoo keessa hin jiru Oromoon hin laallatu walii galtee biyyoolessaa kana maaliif qopheessuun barbaachise faayidaan isaa hoo eenyuuf dhugatti uummata Itoophiyaatiif yaadanii barbaadaniiti moo dantaa siyaasaa isaaniitti gaggeeffachuuf lama tokko Abiyyi waliigaltee biyyoolessaa kana kan hundeesse mootummaadha sila kan hundeessu qabu jennu mana marii bakka bu'oota uummataa legislative executive judiciary kun hundi qaama silaadha mootummaa irraa bilisa ta'ee qaama siviilii biyyattii fi seera biyyattii tiksee gaggeessu jechuudha qaamonni kunniin wal gaanii hundeessan gaafa komishinii kun hundaa'uuf dhaabbatu qaama dhimmi biyyattii Itoophiyaa ne ilaallata jedhu ka hidhatee gaara jiru ka hidhaa keessa jiru daasbooraa biyya alaa jiru hayyuu siyaasaa beekaa paartiiwwan mormitootaaf qaama mootummaa keessas jiru haa ta'u hundi isaa keessatti hirmaate komishinii waan kana gaggeessu qaama walaba